kennaa qabdu maaliif faarfannaa keessatti kan namaa faarfannaa? Tokko maal ta'etti waa lama yaada. Kuni kabajamtoota jaallattoota chaanalii qottoo turte nagaa keessanii nagaa kooti arga jechuudha. Nama lama firaatti gochuuf qopheeffatee jira. Nama lama sana keessa tokko dhabu tokkotti nama ilkaa jedhee yaada. Nama wajjin firaatti jedha maal jedhee kan firaatti godhamu yeroo musa wajjiniiti ilaalla. Nama tokko yaani nama lama yoo ta'ee fi nama lachuu akkas jedhee isinitti himuu isa wajjin sayyuu yoo nama tokko argachuu waadhee yeroo biraatti nuti firaankiin koo inni ta'a waan ta'eef kanaaf firaankiin eeguma nama sana taasisuu laaltu viidiyoo kan gadhaatti hordofaa isiniin jedha. Nagaan kee dachaa Hawaayee akkamitti? Nagaa kootti namaa diizitaa fayyadamu. Diiziidha dhugaa kaleessa sagantaarra ture ammayyuu iddoon ani jiru waca wayii qabu. Garuu si'aa ta'uudha si mijataa? Dhimma dirqamfate moo? Yaa wanti si wajjin haasa'uu barbaade sagalee si qabu ture dura yaani akkasitti haasa'uu wayyaadhe. Olsi gadan baafa. Haasa'e. Dhagaamaa jiraa? Ilaamee waa tokko si mari'achuu barbaade tureeni. Annaa wanticha yeroo ta'e wayii waa'ee faarfannaas gaafadhee ture miti biyyatti galee eenyu jedhuma asitti yoo hojjechuu barbaada naamna siin jedhe. Faarfannaa moo? Yaa waa'ee faarfannaa yeroo tokko siin haasa'ee ture marii dhagatteemu. Inda'uun biyya wayyaa si jala maal Jala sagalee balleessuu baay'ee maal faarfannoo kan? Akkoo kanaafin amma beektay arra boruun galasutuma jedhu bara dheeresseera yaani maaliif inni kennaan keessa jiru qabadheerra ta'a jedhee yaadee. Achiin booddee qoymee otoonni walaloo kiyya kadeenyiin jedhinii fi faarfannaa waan ati hojjette faarfannaa tokko baay'een jaalladhe. Faarfannaa keessa jalqaba irratti tokko baay'ee tokkoon jaalladhe beektee waaqayyoon mo'ichaan alaa jedhiina koo irratti isa jedhu tokko. Maal godhataa reemiksiin hojjedhee faarfannaa sanarratti eeyyamsisuu barbaade beektaa yaani amma jallisee hojjedhe walitti bu'uullee dandeenyedhe. Walitti nu buusu akkamitti faarfannaa hojjetta qoy? Kanumaaf hin eeyyamsisuu fi bara. Maal qoy faarfannaa faarfachuudhaaf faarfannaa kennaa osoo kennaa qabdu maaliif faarfannaa keessatti kan namaa faarfannaa? Tokko maal ta'etti waa lama yaada. Waa lama yaadeen akkas yaade beeku. Tokko sagalee koo achirratti yaalii gochuufi. Kan korratti yaalii godha. Lammataan faarfannicha baay'ee waan hin jaalladheef xiqqoos tureera mitiree yaani haaromsuu barbaadeef. Arki siin qoosiinii maa qoostaani qubna gara edinsi bilbila bar malee sagalee si kaayaa ta'uu hin danda'a ture. Jira aarii sirraa mul'ata laa. Singirii tokko rakkeessitu singirii lakkeessatti namaa faarfannaa namaa faarfatamuu kan makee faarfatu gaaratti. Maal rakkoo qabu akkuma faarfannoota warra durii ijoollee remixii hojjechaa jiru miti.
ani faarfatu ani waan agarsiisu qabu faarfatu yoo barbaade deebii faarfatu garuu kennaa faarfannaa qabda faarfannaa barreeffamanii qabda taananii faarfannuma kan kee hojjedhu kennaa siisa jiru isa waaqayyo kanaan dhaloonni yaa'anii yommuu faarfannaa immoo hin qabdu kennaadhuma waaqayyo faarfannaa siin kennine ta'e amma waaqayyo siin kennutti hiikataa jiru. La sabar yeroo siyaasa brendawmi akkasi walalu siyaala kukutu keessa mal naannittee turte nuka walalu saareerannaa siyaala kukutama jechuudha garuu immoo maaltu muddere biyya galteessu akka nangalechaan turre moroo darbe nangalaaf hin ture kinoo nangala yoon jedhe yeroon koo achuma siqa kanaaf tarii sarree dafee faarfannaa kana yoon baase nan milkaa'e Kampusnya kan kita faarfannaa dhumaayyoo online irraan hojjetame gorsisuma dhugaa dubbachuudha jechuudha. Yaa wanta laphee namaan fuudhee tokko ergaan ati dabarsuu barbaaddesan akka dhaloonni biratti seeraan inni waa hin qabu waan ta'eef faarfannicha sana hin jaallata taanaan dhaggeeffadhu wajjin shubbisee galgala. Malee naaf hin eeyyamtu. Kanaafuu naaf hin eeyyamtu qaba. Online irratti yoo galte garuu baafachuu dandeenya. Laa sar mixing jedhee Okay, lamaan nyaamnatti naarre miti garuu sida akkasin jedhe naarre garuu mee aarii wayisitti nagaamne yaani normaalii gootee malaatti. Aarii oduu gosa turetti fakkaata dhugaa. Maalin qosaatiif maalin qosaati yani faarfannaa reeyii godhan ani bar waan sibee kufin sitti dheenyi sibee kufin jajabaadhee si dubbadhe malee faarfannoota warra dur wajjiniitiin otoo naasee iyyuu nan danda'a. ለማንኛውም እንዴት ያለሽ ኮስታራለሽ እንደው ፕራንክ ላረግሽ ነበረ አለወኑ መቆጣት ወጥ ፈቃደሽ ጋር ፕራንክ ማይወጥ ፈቃደሽ ላ ደግሞ ሲዮት አይ ዱጋ ካለሽ ሞዳ ነች ደበስና ዱጋ ነች ፈቃደ ማላ ሳጅስ ሲሰው ያዳት ማለት faarfannaa irratti bartamu namoota taasisee moka kostarnatti ittiin sodaadhe gara dhuma Kada simoda natti dabeessina dhugaa natti fakkaate maalaa isaa jirti yaadaatu. Maalati faarfannaa irratti bartamu namoota taasisee moka kostarnatti ittiin sodaadhe gara dhuma. Pani katate kia. Surbayana fakkiitu tutan kakkite taphiti maal. Rasi sagalee fooyyee fadhinnan kiyyana pani katate. Yeroo bambaru fi maal. Wayyaa kiisi. Yeroo sanii pranki gochuuf ture garuu fixarraa ta'ee silki shinaa ba'uu dideen gadannaa laattee. Kazaan booddee sumatti deebi'ee. Hundaafiyyuu akkas fakkaata remixii keenyas dhiifnee irra kala. Lamaaninyaan kan addas nabbaraa ትንሽ xiqqoo aartee turte miti akkam gattiin kun na daffartee na taasifte. Maal jette? Annaa hundaafuu galatoomii bakka isin jedhe.